Welcome back to Boruuf and Tips. Baga nagaan gara Boruuf and Tips'itti deebitanii har'a tiitoriyaalii waliin ilaallu, viidiyoo waliin ilaallu, viidiyoo baay'ee bareeda tokko seetaappii tokko kastamayis goonee akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu akkasuma immoo PHP Storm akkamitti akka install gochuu dandeenyu fi fiicharoota PHP Storm keessa jiran beezikii waan ta'an tokko haayilaayiti isaa waliin ilaallaa akkasuma immoo PHP Storm free miti akkamitti daataa isaa yookaan activation key isaa argachuu dandeenya kan jedhu hanga tokko waliin ilaallaa. More baay'ee isaa viidiyoowwan kan cover gochaa bira dabarraa daataawwan jiran karaa Telegram channeliitiin argachuu dandeessu. Akkasuma immoo warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan Boruuf and TV subscribe gochuun dagatinaa. Akkasuma immoo warri miseensa keenya taatan like share gochuun dagatinaa saniin jedha. Ani Dajaneen jedhama. Hanga dhumaatti waliin turra. Jalqaba duraa maal gootu PHP Storm keenya direct download goona. Download PHP Storm kan jedhu internet irraa download goona. Erga download goonee asitti dhufne kanas itti buuna. Erga isa download goosifna erga download goonee downloadii kun PHP Storm versionoota gosoota gurguddaa productii eenyuti JetBrains Storm jechuudha. JetBrains kan jedhaman jiru. Isaan productiin kun dhaabbanni kun dhaabbata biyya China keessatti argamudha. Kanaaf JetBrains jedhamu. Isaan sun jecha immoo productii PHP Storm. Kanaafudha kan nuti barbaannu Windowdhaa fi Windown immoo EXE dha. Executable file'itti kan argannudha jechuudha. Sanaan booda isa san download goona. Yoo barbaanne karaa platformii barbaannu kan operating system kamirrattuu download gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf Windows irrattis download gochuu dandeenya. Microsoft Linux irraafis ni qabu jechuudha productiin isaanii kun. Productiin kun guyyaa 30 qofaaf firiyaalii qabaa jechuudha. Kan itti fayyadamnu akkasuma wantoonni asirratti ilaalaa jirru baay'eensaa maalinni totally for training purpose not for commercial for training purpose dhaaf itti fayyadamaa jirra jechuudha. Kanaaf wantoota asirratti fayyadamnu kan download goona. Download gochuuf isuma kana yeroo tokko click goonee download goosifna. Erga download goonee booda seetaappii keenya karaa internet irraa argannaa download erga goonee booda. Baay'ee isaa karaa Telegram channeliitiin immoo YouTube viidiyoo wantoota daataa nu barbaachisan akkasuma seetaapota kan direct bakka tokkotti walitti qabamanii kan jiran argachuu dandeessu. Boruuf and Tube kan jedhurraa download gochuu dandeessu Telegram channelii irraa jechuudha. Sanaa booda eessa sin fidata garana iddoo desktop irra gaafa desktop bira dhannu daataa keenya bifa kana kan qabu nuu fida. Sanaa booda isa kana bira dhufnee right click goona. Erga right click goonee booda open with RAR dhaan qabamee jira. Erga download goonee booda asitti dhufnee open with RAR kan jedhu jira. WinRAR kana waliin banna. Dursa garuu WinRAR keenya fe'uu qabna. Passwordii sanaa booda go jennaan. Erga go jennee booda inni WinRAR kana nu bana. Sanaa booda yeroo tokko isa kanatti yeroo lama double click goona. Sanaan booda ammas deebinee seetaappii baname kana double click goona. Extract nu godhaa jechuudha. Erga isa extract goosifnee yookaan seetaappii install goonee kaane san download goonee san install erga goonee booda wantoonni hojjennu maalinni gaafa kanatti buunu installation any ordinary installation like any setup jechuudha. Seetaapota kamiinuu Microsoft fe'uu seetaapota kamuunuu waluma fakkaata. Nextidhaan iddoo barbaadamutti fe'inaa jechuudha daataa keenya. Erga feene booda product keenya gaafa run goonu maal jedhaa koodii keenya akka galchinu nu gaafata. Fakkeenyaaf nama akkuma obboleessi kiyya gaafii kana na gaafate gaafiin kun akkamitti akka furamuu danda'u waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma maal jedhaa PHP Storm gaafa username fi password keetiin login gootus activation key galchi jedhee yookaan serial number 30 day guyyaa 30 fayyadamuu barbaadan 30 day kan jedhu kana tiik gootu akkamitti akka hojjechuu dandeenyu immoo isa sana akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaa booda amma wanti nuti ilaallu maalinni jalqaba duraa projectii keenya erga banne PHP Storm keenya erga feenee install goonee booda interfeesii kana qaba. Interfeesiin kun immoo kan PHP Storm jechuudha. Jalqaba duraa PHP Storm kun featuring isaa maal akka ta'e highlight isaa isinitti argisiisu. PHP Storm baay'inaan powerful of PHP library dha jechuudha. Library
PHPdhaaf nu fayyadan powerful isaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Waa hundaan kan guutamedha PHPdhaaf. PHP hojii PHP hojjenna taanaan maal gochuun PHP Stormiin kompiitara keenyarraa yoo qabaanne baay'ee filatamaadha jechuudha. Kan barbaannu haa ta'u. Fakkeenyaaf Laravel haa fayyadamnu, Symfony, Coordinator, Cake PHP kamuu yoo fayyadamne fireemworkota PHP hard codii barreessine kamiinuu yoo PHP Stormiidhaan hojjenne baay'ee isaa haala nuuf mijisaa, yeroo nuu qusataa, waan baay'ee laabrarii isaa guutuudha jechuudha. Laabraroon isa keessa jiran baay'ee isaa guutuudha PHPdhaaf. PHP'n akkasuma maal ofirraa qabaa? Wanti gurguddaan tokko terminaalii ofirraa qabaa. Terminaalii akkuma kawwan qaban innis ni qabaata. Inni immoo kan adda isa godhu version control qaba. Git irratti gaafa kanan click godhu push gochuu hin danda'a, pull gochuu hin danda'a asirra taa'ee Git kootiin gaafa connect godhee version control jechuudha. Koodii kiyya kan to do jechuun waan guyyaa guyyaan nuti hojjennu har'a taaskii keenya. Akkasuma probleemii gadi baggoo akkasuma terminaalii kana sarvisoota jiran versionii PHP keenya nutti argisiisa asuma taa'ee jechuudha. Databaasee'n jira. Database connection waliin gochuu dandeenya. Yeroo connect goonu database query asirratti hojjechuu dandeenya, filter gochuu dandeenya, waa baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala nuuf mijeessa. Amma fakkeenyaaf kalariiwwan kana bilaakii kanarraa gara waayitiitti jijjiiruu yoo barbaanne as dhufnaa, sanaa booda seetingii kan jedhutti buunaa. Erga seetingiitti buunee booda appearance kan jedhu filannaa, general kan jedhu filachuu dandeenya. Ammaaf appearance gaafa filan UI keenya maal akka fakkaatu, koodiiwwan keenya, staayiliin koodii ittiin barreessinu maal akka fakkaatu, waa hundasaa asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Daataa keenya kanarraa maal akka ta'u waa hundasaa argachaa deemuu dandeenya. Foontii jijjiiruu yoo barbaanne asitti dhufnee fakkeenyaaf kan biraarra hoonkaa working area keenya kanarratti nutti argisiisaa deema. Akkasuma immoo kalarii isaas yoo jijjiiruu barbaanne waan barbaannu asirratti maneej gochaa deemnaa jechuudha. Daataa keenya appearance gaafa itti bu'u maalinni kalarii keenya kana fakkeenyaaf daarkirraa gara waayitiitti yoo jijjiiruu barbaade isa kanatti naa jijjiira. Daataa keenya gara waayitiitti jijjiira. Apply gaafan jedheen waayitii godhaa jechuudha. More daarkii nan filadhaa, daarkiidhaan nan dhiisaa jechuudha koodii keenya. Fakkeenyaaf as dhufeen amma immoo gara daarkiitti deebisuu hin barbaade maaliin godhaa? Asan dhufaa appearance kan jettu hin jirti. Darkular kan jettu kan nan filadhaa. Okeen jedhaanii daataa keenya gara daarkiitti nu deebisaa jechuudha. Waa hundasaa gara maneej nu goosisaa jechuudha. Amma isa kana fayyadamuudhaaf guyyaa 30 qofaaf nu fayyada. Amma immoo nuti wanni hojjennu kiraakid kii wayii fayyadamna. Kii wayii kan ittiin daataa keenya guyyaa dheereffannu isa Telegram chaanaal irra isinii ka'a daataawwan jiran. Maaliif seera yuutuubii keessatti wantoonni akkasii hin hojjetamu waan ta'eef kanaan maal goona as dhufnaa jalqaba duraa waan hojjennu be careful. Kaayyoon inni guddaan viidiyoon kun hojjetan bakka kana waan jiru waan ta'eef baay'inaan of eeggannoodhaan akka hordoftanan siniin jedha. Jalqaba duraa eessa dhannaa? Help kan jedhu bira dhufnaa. Helpii biraa immoo register kan jedhutti buuna. Isa gara dhumaarra jirtu kan register. Erga registerii bira dhufnee booda proxy kan jedhu kana filannaa. Yeroo tokko click goonaa. Proxy'n keechan yeroo san auto jechuu danda'a, no jechuu danda'a. Amma nuti maal irra gochuu qabna? Manual proxy configuration irra goonee HTTP isa kana keessatti immoo localhost jennee kennuu qabna. Isa kana hin irraanfatina. Sanaa booda don't never forgot this. Kanaa booda okay jennaan. Erga isa galchinee booda licensed key kiyya kan remove on godhee fakkeenyaaf remove licensed key handura licensed wajjin connect goosisee jira waan ta'eef tiriyaaloon jedheen sartiideedha. Gara akkaawuntiitti akka seenu na gaafata. Amma ni kanan barbaadu maaliin activation codeedha. Activation codii kana eessaa argan? Telegram chaanaalii koo irra seentanii zip kan ta'ee jiru jira. Isa san keessa seentanii daataa keessan sanaa booda fiddanii iddoo kanatti control gootanii control v gootu sanaa booda paste gootu jechuudha daataa san. Kanaa booda activate jettu. Oktoobarii kaga guyyaa Oktoobarii 14tti activate isinii ta'a. Akkasuma immoo Telegram channel irratti descriptioniin akkasuma BBN 11 website irratti isiniifan ka'a. Daataa achirraan hordofuu dandeessu waan baay'eesaa jechuudha. Kanaa booda okay jedhaanii daataan kiyya amma irra deebinee haalaallu. Hanga Oktoobarii register kan jedhuttan bu'aa. Haga Oktoobarii 14 free seeraan itti fayyadamuu danda'a. Full version isaa jechuudha. Akka pirootti itti fayyadamna jechuudha. Akka bitamiitti itti fayyadamna. More daataa keenya kanaa jechuudha. Kanaaf wantoonni baay'eesaa gaafii qabaattan gara Telegram chaanaaliin na dubbisuun dagatina. Akkasuma YouTube chaanaalii kanarratti komentii barreessuun dagatina. Viidiyoo descriptionii kanarratti komentii keessan naaf kaa'aa isiniif hin deebisa. Horaa bulaa deebanaa.
akka viidiyoon kun waan baay'ee isin deeggartu nan amana. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa. Bye bye.